Guys, Assalamu alaikum. Weellisaa beekamaa akka Oromoo isa tokko Itoophiyaatti Finfinnee seenee Taamiraat agartee tudhee yaada. Taamiraat erga du'ee rabbi Taamiraat. Taamiraat erga du'ee namni bakka isaa bu'e nama kolfisiisuudhaan beekamu simannaa guddaa waa ta'e magaalaa Finfinnee seenee jira. Kanan viidiyoo sana agarsiisa. Kan afaan Amaariffaa daakee nyaatee caccabsee bukeessee gadi galchee organa galchee haasa'uu danda'u sirriitti intarvii godheera. Haftaamuu wajjiniin bakka bu'aan Taamiraat weellisaan Itoophiyaa beekamaan kan isin agarsiisa. Ittaanuudhaan immoo mucattii Beeruutiin keessatti gurgurattee intala durbaa wayii gurgurattee kana isaallee akka taate namni ammallee marajaa naa kenne hin jiru. Mucattii kana baadha si qoradheen barree na caalaa beekta jedhee yaadaan gurgurattee maxaara seente maxaara keessatti qabamte. Ammoo maxaara Itoophiyaa seenuu si ammallee hin barre. Gizee isin maxaara Itoophiyaatti gadi buute namni beektan na beeksiftani viidiyoo isin agarsiisaa achumaan qacam godhamti bi'iznillaahi ta'ala. Mee walumaan eegaa dursa sirba weellisaa kana erga dhaggeeffannee booda intarviyuu jira erga daawwannee booda walitti deebina. Yoo isinii tole laayik godhaa. Yoo isinii tole laayikii godhaa viidiyoo keenya yoo isinii tole laayikii godhaa ishii laayikii sabskraayibii godhaa viidiyoo yuutuubii keenya dhageessu nuuf itti isin qeeshii dhiifamaa jiru. Viidiyoo chakottaa dhaggeeffadha. Daawwattoota keenya har'a keessummaa artistii cimaa tokko isiniif furannee dhufne Bunnoo Baddallee irraa. Artistiin keenya kun afaan Amaariffaa baay'ee sirbuutti beekama. እንኳን በሰላም መጣው እንደማችን እንኳን ወንደረሳችሁ ወገን እንዳይከን እንዴት በአማርኛ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው። ከየት ነው የመጣው? ቡኖ በደሌ ዴሳ ነው። ከቡኖ በደሌ ዴሳ ነው የመጣው። መቼ መጣ? በቃ የፊንፊኔ አስመጣ አስገባ። መቼ መጣ? መቼ እንዴት ታየ ፊንፊኔ? ፊንፊኔ ዛሬ ፋማል እንዴት ነው? አሪፍ ነው። በጣም ወደድከው? አሪፍ ነው። ወደቃቸው። እንዴት ነው? ሁሉ ነገር አሪፍ ነው አይደል? ከተማ ውስጥ ምናምን ሄደ ቪዲዮ ስትቀርጽ ነበር። ዋትኮ ችግር የለም። በቃ ፋባል ዛሬ ነኔ ነግራለሁ። እንዴት ታየ ፊንፊኔናን ፋበልን ስር የአማርኛ ዘፈን ትችላለህ? ዘፈን? አዎ። የአማርኛው ኦሮምኛ አፍትርመጪ መቀሲም በላ ማቼም በላ አፍትርመኚ መቀሲም በላ አሃ ሌላ ገላ አንተሬ ትረኛ ለነዋ አፍተኝ መጋቲ ለላን ያም ያፎለገው ዲዲ አሰሙ ደወራ ያም እንሹበቲ ሊጎ ጎመባ የደራ ያም በርጌትሩ ጎ የባለ ባላቲ ትምታቴ ሉሌ አትረትረጂ ያም ያለ አንቺን ባለግሽ ተከል ፍሩን እንድሰማ አለ ገኔ ደጆ አዎ ደጆ ደሞ ላኪም እንደሳ ያለ ሰው ደስቺን በዱላ ብቻ በቴለሺ ከልቤ ገፍታለ ምንም መገሳቱ አሳስልኛለኝ አሳስ አሚዩዝ እንደ ቆመከ ከነ ቤተምኒ አናም መከ ከነ ቤ ከፋና ማለት ፈጥሩ ማለት ባዲያ ነው ተላደ አጥበጭ ማለት አዚ ሰው ቆመከን ባዲያ ራዱፌ በጣም እናመሰግናለን። መልእክት አለ እስቲ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለኦሮሞ ሕዝብ የምታስተላልፍ መልእክት ካለ በአማርኛ? አመሰግናለሁ። ሲነገቹ ኢሌ ሀባ አዲስ አበባ አስርና አስር ሲዳመራያ ነው የማኝና ፍቅር ፊንፊኔ ከተማ ነው። አቃላ የገለተው እናመሰግናለን። ሰላም ዋሉ። ባንኩን ረቢን akka fedhe hojjeta ilma namaa kana akkuma fedhe hojjeta bir shuf yeroo hedduu taarika akkana kana DBS ni maal DBS yeroo baay'ee agargalamee kameeraati. Qoy gisee fedhe kana jira kanatti deebina. Maaliif beektaa bilbila yoo dargachi ibsa isin waraabee hin jaallattanu akkanatti na arguu jaallattani qaalii keessan rammoo faayidaan jira garuu yeroo duunxila gaaf tokko mucaa inni gaanaa sun simmintoo mataatti naqateetuma viidiyoo na waraabee gurbaa tokkoon jennaan simmintoo kun irraa hubbi jedhe namni biyyeen meeqa laale shuf achuma gurbaan tokko inni lammaffaa gurbaan ija gurguddatu akka jedhu sun iji isaa gurguddaa suni wama xiqqoo siitti
taangee bal samaayii tolkuchisiise. Inni sadaffata beekaa wama dhiyeenyaa qofa isin himaara. Inni sadaffata gurbaan dhaggeeffate viidiyoo isaa jedhu sun si'a dhabee utaaloo qabnaan akimii geeffame viidiyoo isaa gadhiifame birrii miiliyoonni meeqa gadi bu'eef bal samaayii keessa. Haadha walad haadha shabaabni kun waa tokko hin goone afaan amaaraa gara isiin ol seentuun hin beeku gara isiin gabbaatu illee hin beeku ni amaara illee argee hin beeku natti fakkaata. Asii ol galtee asiin dhiifte jedhu afaan oromoo isaa beeka oromoodha maal isa dhibenne. Sirba taamiraatti tirbee ye folloga waay ye folloga waay jedhe anillee hin beeku sirbicha dhaggeeffadhe hin beeku. Finfinnee fidanii faa godhanii biyya inni takka laqee ilaaleen beekne Finfinnee keessa kunoo zooree ijoollee keenyaa wajjin footoo keessuuf rabbiin akka fedhe hojjeta galaal. Ati qabin obboleessoo qabin. Rabbiin si dabarsuu barbaannaan manumatti sitti fida. Manumatti. Adoni gadi nameerati. Rabbuma qofatu erga taa'e. Inni kun amma yeeffoonnoo gaa asii maal waa biraayyuu dhiisaa uffata bitatee magaalaa Finfinnee keessa akkana bashannanii bakka gaggaarii interviyuu godhamee fu'aa jedheetuma ta'u biyyatti deebi'uus hawaan guddaadha. Horuu makiinaa bituu laaltanii kaasee kamiti. Inni kun sirba taamiraati yeeffoo taamiraata irratti jiraate jechuudha. Badhaasa yoo jaalaa yeeffoonnoo gaa waay yeeffoonnoo gaa waay jedheetuma jechuudha. Kasi isa ittaanu gaa kan isaa arga xumurree booda mucatteen viidiyoo isii miidhaggeeffadha. Shuf. ይሄው ጋይስ እኛ እዛ ኤርፖርት ነን ያለነው። ልጅቷን ሽጣ እያሳፈረች ያለችው እቺ ሴትዮ ነች። እቺ ልጅ ኢትዮጵያ ገብታ የሆነ ነገር ብታደርግ እቺ ነች ጋይስ። አንቺ ራስሽ አቺ ሲቃስን ጋይስ ይሄው እቺ ነች ልጅቷ። ጋይስ ልጅቷን ሽጣ እንድታረግዝ ያደረገችው እቺ ራሷ ነች። Mucattiin kun ani dudduuba siillee hin qoranne. Dheengida dhageenya turre mucaa kana mana arabaatti ulfoofte jennaan bakkuma fedhe yoo ta'u ulfoofte jennaan namicha maaf goote nan bitadhe ish dakhalakum birrii koote nan bitadhe jedhe ish dakhalakum jedheen ilaal shuf maaltu isin galchee an birrii koote nan bitadhe hoo isin natti gurgurte jedhee hime dhugaasaati. Erga birriidhaan bitee dhugaasaatti birrii kootiin an bitadhee maaltu isin galchee jedhee jira gurbaan kun. Shuf isin gurguratti ammoo lammii Itoophiyaati akkuma argaa jirtan kana afaan Amaaraa wajjin dubbatanii isi kana isin gurguratti jedhanii afaan Amaaraa wajjin dubbatanii. Mucattiin kun akka yaadutti maxaara Beeruut keessatti qabamte. Gariin isaanii amma to'annaa poolisii Beeruut jala jirti jedhani. Itoophiyaatti buuteef dhiiftees hin beekamu. Tabaan namni mucattiin kun Itoophiyaatti bu'uu si beektan. Sa'aatii isin itti buutu maxaara Itoophiyaatti sa'aatii isin itti buutu beektan taanaan achumaan foto jiru qabsaa fedhu jiru qabaattee dhiiftee waajjira poolisii to'atamtee qoratamtee dhugaaf somna dabaafamee yookaan hidhaa yookaan bahuu akki durii hin jiru. Nama miidhame tokko agarraan namni miidhame tokko biyya alaatti nama miidhagisee nebu qacam. Kanaafuu keenya hojiin nama gargaarudha bakka keenya hojiin saba keenya dhaabbachuudha. Kana booda nama nyaachuu nama hatanii baduu minaamin yoo jiraate meeshaajuma qofa barreessaa isin. Achumaan akka allaattii rabbiin itti buusee naan achumaa qacam godhamanii toonaa yala oolanii isa kaantof sirreessanii jecha galatooma ulfaadhaa. Yoo isin tole sheer godhaa.